hafuura qulqulluu waaqa tokkotti hin amannaa. Anduu ስለ ሁሉ ሞተ tokkichi sababa hundumaatiif du'e. Bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akka ayyamaa Waaqayyoo ta'ee mata duree kanaatiin lammaffaa Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa 14 irratti jecha barraa'ee jiru kana mata duree taasifachuudhaatiin akkuma beekamu torbee dhukkubbii kana keessatti wiixata irraa eegaluudhaan hanga kamisaatti wajjin ilaallee jirra. Barnoonni kan darbe torbee dhukkubbii kana keessa kan isin darbe yoo jiraate gara duubaatti deebitanii akka dhaggeeffattan asumaan isin yaadachiisa. Kanaaf har'a ayyama waaqaa ta'ee guyyaa jimaataa guyyaa fannifamuu ilma Waaqayyoo ilma durbee Maariyaam Kiristoos Iyesuus wajjiniin ilaalla jechaadha. Guyyaa siqillatii jedhamee kan beekamu yookaas guyyaa fannifamuu Kiristoos kana waliin ilaalla. Mata duree taasifannee egaa kan waliin ilaallu lammaffaa Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa 14 irratti tokkichi hundumaaf du'ee isa jedhudha. Egaa saba Waaqayyoo biyya keessas ta'ee biyya alaa biyya hambaa taa'uudhaatiin sagalee kana dhagaatti kan jirtan hundi keessaniyyuu egaa guyyaa har'aa kun guyyaa itti Addaamiif ijoollee Addaam hundumaatiif jecha tokkichi ilmi Waaqayyoo ilmi durbee Maariyaam Kiristoos Iyesuus guyyaa itti fannifamedha. Kanaaf egaa tokkichi inni jedhame sun kan Phaawulos saba Qorontosiidhaaf ergaa isaa boqonnaa 5 lakkoofsa 14 irratti dubbate kun Kiristoos Iyesuusidha. Warri Fariisotaaf warri Yihuudotaa waaqummaa isaa kan hin hubanne abbaa wajjin wal qixxaachuu isaa kan isaaniif hin galle Kiristoosiin guyyaa isaan itti fannisan. Kiristoos immoo sababa keenyaaf yakka keenyaaf irra daddarbaa keenyaaf guyyaa itti fannifamedha. Egaa guyyaa kanatti saboonni Israa'eliidhaa ayyaana Faasikaa kabajuudhaaf jecha yeroo isaan itti oliif gadi fiiganidha. Egaa akkuma biyya keenyaattis ta'e akkuma kiristaana tokkotti ayyaana Faasikaa kabajuudhaaf namni qophee garaagaraa akkuma taasifatu jechaadha. Egaa ayyaana Faasikaa kabajuun kan eegale saba Israa'el irraati. Saboonni Israa'eliidhaa ayyaana Faasikaa kana kabajachuudhaatiif yeroo isaan itti olii gadi jedhanidha. Kunis ayyaana Faasikaa kan itti jalqabsiise gooftaa keenyadha jechaadha. Waaqa keenya uumaa keenyadha. Saboonni Israa'eliidhaa bittaa Fari'ooniin bara 400 ol gaafa bitaman gaafa acuuccaan isaanirra ture gaafa Waaqayyoo bittaa Fari'oon jalaatii isaan baasuudhaaf gaafa jedhu biyya Gibxii gabrummaa keessaa gaafa isaaniin baasuudhaaf jedhu Waaqayyoo dhiiga hoolaadhaa balbala mana isaaniitti akka isaan dibaniidhaaf yeroo kanatti warra biyya Gibxii ta'an hangafa dhala isaanii akka ergamaan du'aa isaan rukutuudhaaf saba Israa'el warra Waaqayyootti amanan immoo dhiiga hoolaa isa aarsaadhaaf Waaqayyoodhaaf qalan sana dhiiga isaa balbala mana isaaniittidha kan isaan diban. Yeroo kana ergamaan du'aadhaa nama balballi mana isaanii dhiiga hoolaatiin kan dibame itti ol hin seenu jechaadha. Bira darba. Kanaaf Faasikaa jechuun hiikkaan isaa bira darbuu jechaadha. Ergamaan du'a ijoollee Waaqayyoo warra ta'an ijoollee Israa'elotaa isaan bira akka inni darbudha. Seenaan humti yookiis Faasikaa jechuun hiikkaan isaa sababa kana ta'eef egaa gooftaan keenya fayyisaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos ayyaana Faasikaa kana akka nuti kabajannuudhaaf saboota Israa'eliidhaaf kan kennamedha jechaadha. Egaa darbii darboo deemaa dhufuudhaatiin
ijoollee Israa'el warri fooniidha ayyaana Faasikaa akkuma kabajuudhaan eegalan. Har'as immoo warra Kiristoositti amanan Israa'el warra foonii otoo hin taane nuti Israa'el warri lubbuudha. Ayyaana Faasikaa kana kan nuti kabajnuudhaaf gooftaa keenya fayyisaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos waa'ee ergamaan du'aa saba Israa'eliidhaaf akka balbala mana isaaniitti ol akka hin seenneedhaaf kan kabajaa turan. Har'a nuti immoo kan nuti ittiin kabajnu Israa'el warri lubbuudha. Hoolaa Faasikaa keenyaa kan ta'e Kiristoos Iyesuus sababa keenyaaf aarsaa kan ta'e du'a keenya du'a isaatiin kan injifate Kiristoos kabajuudhaafidha jechaadha. Egaa gara waa'ee fannoo kanaatti gaafachas deebinu gaa fannifamuu Kiristoositti gaafa deebinu sabni Israa'el ayyaana Faasikaa kana gaa waggaa waggaadhaan kabajatu. Waggaa waggaadhaan waan kabajaniidhaaf yaadannoo waan taasisaniidhaan bittaa gabrummaa biyya Gibxii keessaa guyyaa itti ba'an waan ta'eedhaaf guyyaa gabrummaa keessaa ba'an kana waggaa waggaadhaan kabajatu turan. Kanaaf sabni Israa'el ayyaana kana kabajuudhaaf olii gadi jedhaa turani. Yeroo kanattidha akkuma beekamu guyyaa gaafa roobiidha warroonni Fariisotaa Kiristoosiin akkamitti qabna jedhanii mana dallaa Qayyaafaa hangafa lubootaa kan ta'etti wal ga'anii kan isaan mari'atan. Duuka bu'oota keessaatii tokko kan ta'e ga'een hojii isaatii qarshii baachuu kan ta'e Yihuudaan Kiristoosiin dabarsee isiniif laadha jedhee warra Fariisotaa wajjiniin waadaa isaaniif gale jechaadha. Kanaaf egaa sodaan warra Fariisotaa ayyaana Faasikaa kana irratti yoo Kiristoosiin qabne sabni keenya uummati keenya nurkaa harcaa jeequmsatu ta'a. Kanaaf ayyaana kana dabarsina jedhaniitu mari'atu turan. Yihuudaan garuu dhaqeetu haala isaanii mijeesse. Kiristoosiin dabarsee kennuudhaaf gara du'aatti isa dhiyeessuudhaaf Yihuudaan haala isaaniif mijeesse. Kanaaf egaa Kiristoos Yesuusiin akka qabaniidhaaf Yihuudaan naqee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa kaleessaa yookiis guyyaa kamisaa jechaadha. Miilla bartoota isaatii gaafa dhiqu miilla Yihuudaa ishee deemtee isa dabarsite sana gad jechuudhaan miilla isaa dhiqeefii ture. Kanaaf Yihuudaan garuu ammas irra deebi'ee miilluma Kiristoos isaaf dhiqe sanaan deemee dhufee warra Yihuudotaa dursuudhaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jaalala fakkeessuudhaatiin dhungateetu Kiristoosiin adda baasee kaayyoo isaa mul'ata isaa sanas fiixaan baafate jechaadha. Egaa ta'uuti yeroo kana egaa saboonni Israa'el ayyaana kana gaafa ayyaaneffatan egaa ayyaana Faasikaa gaafa kabajatan akka aadaa ta'e wanti barame namni mana hidhaa keessa jiru hin ba'a ture. Nama mana hidhaa keessa jiru waggaa waggaadhaan nama tokkotu gadhiifamaaf ture. Kanaaf egaa Philaaxoos Iyesuus Kiristoos dabarsee du'atti kennuudhaaf tokkoffaa sammuun isaa isa ceephaa ture. Lammaffaa haati manaa Philaaxoos namni kun nama qulqulluudha. Nama hamaa hin qabne, cubbuu hin qabne waan ta'eedhaaf yakki isaa nama du'aaf isa kennu miti. Kanaaf nama kana dabarsitee du'atti hin laatiin jetteetu Philaaxoositti ni dubbatti ture. Kanaaf Philaaxoos sammuu isaa keessatti jeequmsatu uumame akkamiin godha isa jedhuudhaaf. Yeroo kana mana hidhaa keessatti nama yakka guddaa warra hojjetanii jiran warra balleessaa qaban yakki isaanii hagana kan hin jedhamne hojii hamaa warra hojjetanii jiran mana hidhaa keessa warra jiran keessaati nama lubbuu baasaa ture. Baarbaan nama jedhamutu mana hidhaa keessa jira ture. Kanaaf Baarbaan kun saba Israa'eliin baay'ee rakkisaa ture. Isaaniin dhiphisaa ture. Ba'aaf galumsa isaan dhowwaa ture. Kanaaf Baarbaaniidhaa fi Kiristoos Yesuusiin wal bira qabee yoon gadi isaanii filachiise Baarbaaniin hin filatanii. Namni kun gara jabeessadha waan ta'eedhaaf isaan rakkisaa ture jedhee Philaaxoos Kiristoosiidhaaf Baarbaaniin wal madaalchiseetu saba Israa'el sanatti baasee jedha. Gaafa isaaniif baasee jedhu Baarbaaniin nuuf baasii Kiristoosiin bakka isaa buusiitii nuuf fannisi jedhanii iyyuu jalqaban. Yeroo kana Philaaxoos wanta godhu dhabe. Irra deebi'eetu isaaniin gaafate. Sagalee isaanii ol kaasanii Baarbaan nuuf haa hiikamuu, Kiristoos nuuf haa fannifamuu jedhaniidha.
Egaa saba Waaqayyoo, biyyi lafaa nuti irra jiraannu kun biyya lafaa isa dhugaa qabu hidhuudhaan, isa dhugaa hin qabne isa soba qabu kan gadhiisistudha. Silaa kan hidhamuudhaa malee baastee kan hidhamuu hin qabne kan hiisistudha biyyi lafaa kun. Inni dhugaa baatu ni ari'atamaa, ni jibbamaa, ni ajjeefama akkuma Kiristoos jechaadha. Sabni Israa'el baarbaan isa isaaniin dhiphisu, isa lubbuu isaanii baasu, isa isaan ajjeesu nuu baasii jedhan Phiilaaxoosiidhaan. Kiristoos isa fayyina isaaniitiif gara addunyaa kanaa dhufe, fayyisaa biyya lafaa kan ta'e Kiristoosiin garuu nuu fannisii haa fannifamu jedhanii sagalee isaanii kaasan. Guyyaa har'aa kana egaa guyyaa jimaataa kanatti sagaleen biyya Israa'el keessa, Yerusaalemiin keessatti sagalee fannisi jedhutu dhaga'ame saba Waaqayyo. Egaa yeroo kana gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosiin gara fannootti isa geessanii Kiristoosiin ni fannisan. Kiristoos fannifamuun isaa sababa keenyaafidha. Gidirfamuun isaa sababa gidiraa keenyaatiif inni gidirfame, sababa nuti du'uudhaa mallu inni du'a keenya fudhateetu Kiristoos du'e. Egaa barumsa kana hin dheeressuuti, gabaabaadhumatti egaa gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos fannoo irratti gaafa isa fannisanii jedhan dhiigi isaa dhangala'ee surraan isaa, simboon isaa hin argamu ture. Raajiin abbaan keenya Isaayyaas raajii isaa boqonnaa 53 lakkoofsa 3 irraa kaasanii gaafa ilaallu inni akka nuti isaaf gaddinuudhaaf simboo hin qabu ture. Akka nuti garaa isaaf hin laafneedhaaf simboon irraa fuudhameera jedhan sabni Israa'el. Maaliif jennaan dubartoonni Israa'eliidhaa gaafa ilaalanii fuulli isaa inni simboo qabu, inni surraa qabu sun dhiigaan uwwifamee jira. Sababa balleessaa keenyaatiif gonfoo qoraattii qoree 300 qabu bismaara 73 mataa isaa irratti waqaran. Guyyaa har'aan kun guyyaa dhiphinaa Kiristoos sababa keenyaaf fudhatedha. Gonfoo qoraattii mataa isaa irra kaa'anii dhiiga isaa lolaasanii cinaachisaa eeboodhaan guyyaa itti waraaname, guyyaa itti harkisaa yookiis barruun isaa addaame uume bismaaraan itti waraaname. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa irraa kanatti dhiphina haganan jedhamnu kan inni arge jechaadha. Egaa du'i fannoo irratti fannifamuun akka seera bara durii keessatti fannoo irratti fannifamuun warra yakka godhanidha. Warra balleessaa godhan fannoo irratti fannifamu saba Waaqayyo. Kanaaf ergaa fannoo irratti kan fannifamu warra yakkanidha erga ta'e, warra balleessan, warra cubbuu qabanidha erga ta'e, Kiristoos maaliif fannoo irratti fannifame isa jedhu waa muraasa wajjin ilaalla. Sababni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti fannifameef inni tokkoffaan adabbii nuti fudhachuudhaa qabnu ofii isaatii fudhateeti kan inni du'e jechaadha. Isaayyaas raajii Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsa 6 gubbaa irratti balleessaa hunda keenyaadhaa mataa isaarra kaawwate jedheetu raajiin Isaayyaas dubbata. Balleessaa hunda keenyaadhaa mataa isaarra kaawwachuudhaan silaa nuti kan fannifamuudhaa qabnu inni ofii isaatii balleessaa hunda keenyaadhaa baateetu fannifame jechaadha. Kanaaf inni lammaffaan sababni Kiristoos itti fannifameef du'a keenya ofii isaatii du'uudhaafidha. Du'a keenya ofii isaatii du'uudhaafidha. Sababni isaa du'ii sababa nama tokkootiin gara addunyaa kanaatti dhuftee jedha qulqulluun Phaawulos saba warra Roomeetiif ergaa isaa gaafa barreessu boqonnaa 5 lakkoofsa 15 irratti du'i sababa nama tokkootiif jecha gara addunyaa kanaatti dhufteedha. Sababa kanaatiif jecha Kiristoos du'a hunda keenya mataa isaa irratti fudhachuudhaaf du'a keenya du'ee jechaadha. Inni sadaffaan sababni inni Kiristoos fannifameef fayyina akka nuti argannuufidha. Akka nuti fayyina argannuufidha. Kunis raajichi Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsa 5 gubbaa irratti maal jedha? Madaa'uu isaatiin fayyina argannee jedha. Madaa'uu isaatiin nuti fayyinee jedha raajii Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsa 5 irratti jechaadha. Kanaaf Kiristoos fannifamuun isaa, foon isaa, ciccituun isaa, madaa'uun isaa
sababii keenyaaf jechaadha. Inni madaa'eetu akka nuti hin madoofne fayyina nuuf kenne jechaadha. Inni ofiisaa madaa'e nuti immoo madaa lubbuu irraatii kan nuti ittiin fayyine jechaadha. Inni kan biraan akka nuti gannata argannuudhaaf akka nuti gannata dhaalluudhaaf jecha kan inni du'e jechaadha. Kunis seera ba'uu boqonnaa 21 lakkoofsa 23 gubbaa irratti akkuma argannu jechaadha. Namni fannifamu seera ba'uu kana boqonnaa 21 lakkoofsa 23 irratti namni fannoo irratti fannifamu nama cubbuu qabudha, nama balleessaa qabudha. Kanaaf fannifamuun Kiristoos sababa keenyaafidha waan ta'eedhaaf silaa cubbuu kan qabu nuyi. Addaamiif ijoollee Addaam cubbuu warri qaban, balleessaa warri qaban. Kanaaf warri balleessaa qaban, warri cubbuu qaban, warri yakkan fannoo irratti fannifamu. Kiristoos akka nuti hin fannifamne bakka keenya nu bu'ee kan inni fannifameef jechaadha. Inni kan biraan warra du'anii jiran du'a keessaa kaasuufidha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 54 gubbaa irratti akkuma barreessee jiru. Inni kan biraan maree daabiloosii yookiis maree seexanaa diiguudhaaf jechaadha. Sababni fannifameef tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 56 gubbaa irratti kan nuti argannudha jechaadha. Kanaaf Kiristoos fannifamuun isaa sababa keenyaafidha. Akkuma gaa seera bara durii keessatti yookiis kakuu moofaa kan jennu kakuu durii keessatti warri fannoo irratti fannifaman warra yakkan waan ta'eedhaaf yakka keenya ofii isaatii fudhachuudhaatiin Kiristoos sababa balleessaa keenyaatiif fannoo irratti fannifame jechaadha. Egaa Kiristoos nuuf jecha erga fannifameeti akkuma mata duree gubbaa irratti akkuma ilaalle tokkichi sababa hundumaatiif du'e akkuma jedhame lammaffaa Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa 14 gubbaa irratti sababa hunda keenyaatiif tokkichi Kiristoos fannifamuu isaatiin nuti maal arganne isa jedhu waa qabxii muraasa wajjiniin ilaalla. Inni tokkoffaa irratti Kiristoos sababa tokkichi Kiristoos sababa hunda keenyaaf fannifamuu isaatii fi kan nuti arganne jireenyadha. Jireenya argannee jira jechaadha. Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 12 gubbaa irratti barraa'ee jira. Sababa keenyaatiif jecha du'i gara nama tokko kan ta'e sababa nama tokkoof gara addunyaa kanaatti dhufte akkuma jedhame sababa Addaamiif gara addunyaa kanaatti du'i akkuma inni dhufe Kiristoos Iyesuus sababa keenyaaf du'uu isaatiin nuti garuu du'i Addaam irratti murtaa'e kan ture sababa Kiristoosiitiin garuu maal arganne jireenya arganne jechaadha. Inni lammaffaan nagaa arganne sababa nama Kiristoos Iyesuus sababa keenya sababa hunduma keenyaatiif fannifamuu isaatiif nuti nagaa arganneerra jechaadha. Nageenyi nuuf ta'ee jira. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 13 gubbaa irratti ni arganna jechaadha. Kanaaf inni kan biraan nama haaraa taanee jirra. Fannifamuu Kiristoosiin sababa inni fannifameef sababa inni yakka keenyaaf jecha du'eetiif jecha du'a isaatiin nuti nama haaraadha jechaadha kan nuti taane. Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 16 gubbaa irratti ni arganna. Inni kan biraan sababa tokkichi sababa keenya hunda keenyaatiif du'eef jecha kan nuti arganne isaa wajjiniin walitti araaramne jirra jechaadha. Bara 5500 guutummaadhaatiif Addaamiif ijoolleen Addaam Waaqayyo irraa gargar ba'anii turan. Ergamootaaf namni gargar ba'anii turan. Sababa yakka balleessa Addaamiif jecha ergamoonni gara biyya lafaa kanaatti gadi dhufan turan. Maaliif wal dhabdeetu jira waan ta'eef. Addaam waaqarraa gargar ba'ee jira waan ta'eef. Kanaaf egaa bara 5500 guutummaa Addaamiif ijoolleen Addaamidhaa Waaqayyo irraa addaan ba'anii turan. Wal dhabdeetu ture. Girgiddaan cubbuudhaa namaaf Waaqayyoon gidduu ture jechaadha. Girgiddaa namaaf Waaqayyoon gargar baase kan ammoo
namni gidduudhaa baasuu hin dandeenye tokkicha kan gargar baasuu danda'u Waaqayyoo qofaadha jechaadha. Sababa balleessaa Addaamiidhaatiif yakkasaa cubbuusaa dhiisuufii kan danda'u. Kanaafidha Kiristoos boo'icha Addaamii wawwaannaa Addaamii ilaaluudhaatiif gaafa Addaam balleesseera yakkeera jedhee Waaqayyootti boo'ee jedhu Addaamiidhaaf Waaqayyo gaafa galu sanyii keetii irraatii nama ta'ee dhaladhee fannoo irratti fannifamuudhaan du'ee du'a mo'adhee sin fayyisa jedhee Waaqayyo waadaa isaaf galee waan tureedhaaf kanaaf fannifamuu Kiristoos sababa keenyaaf du'uu isaatiin wanti nuti arganne isaa wajjiniin yookiis Waaqayyoodhaa wajjin walitti araaramne jechaadha. Sababa inni dhufee du'a keenya du'a isaatiin injifateef jecha dhiiga isaa qulqulluu waan dhangalaaseef foon isaa kabajamaa waan kukkuteef jecha nuti Waaqayyoodhaa wajjin walitti araaramne. Guyyaa sanarraa kaaseeti ergamootaaf namni kan wal arguu eegalan jechaadha. Araarri kan inni bu'e Waaqayyoof nama gidduutti sababa Kiristoos yakka keenyaaf balleessaa keenyaaf du'eef jechaadha jecha sababiin isaa kanaafidha. Egaa mata duree irratti akkuma ilaallee tokkichi sababa hundumaatiif iyyuu ni du'e akkuma jedhee lammaffaa Qorontos boqonnaa 5:14 irratti qulqulluun abbaan keenya Phaawulos Isaayyaas raajii isaa boqonnaa 53 lakkoofsa boqonnaa 53 gubbaa irratti akkuma inni dubbate jechaadha. Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsa 7 irratti gaafa ilaallu lakkoofsa 5 irra gaafa ilaallu inni garuu balleessaa keenyaaf in waraaname sababii yakka keenyaatiifis ni reebame ni caccabame si jedha. Nu inaga akka nuti argannuuf inni ni adabame madaa'uu isaatiinis fayyinni nuuf argame jedha. Sababii madaa'uu isaatiin nuuf immoo fayyinni ta'e jechaadha. Egaa sababa madaa'uu isaatiin fayyina kan arganne Kiristoositti kan amannu hundumti keenyayyuu sababa keenyaaf madaa'uu isaa, sababa keenyaaf gidiraa arguu isaa, sababa keenyaaf dhiphachuu isaa, sababa keenyaaf gonfoo qoraattii mataarra kaawwachuu isaa, sababa keenyaaf jecha hadhooftuu dhuguu isaa, sababa keenyaaf jecha eeboon cinaachisaa waraanamuu isaa, sababa keenyaaf fannoo irratti fannifamuu isaa gidiraan Kiristoos nuuf jecha arge du'a isaatiin jireenya kan nuuf kenne Kiristoosidhaa wajjin akka jiraannu har'a biyya lafaarra gaafa jiraannu isa galateeffachaa isaa wajjin jiraanne guyyaa dhufaatii isaa isa lammaffaa irratti immoo warra mootummaa isaa bara baraa dhaaluudhaaf mirga isaa dhaabbatan akka nu dabaluudhaaf eeyyamaa Waaqayyoo keenyaa nuuf haa ta'u. Egaa akkuma har'a guyyaa fannifamuu isaatiin nu ga'e keessaa baduuf keessaa cabuu tokko malee guyyaa kabaja ayyaana du'aa ka'umsa isaatiin akka ittiin nu ga'ee guyyaa kabaja ayyaana du'aa ka'umsa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosiin akka kabajannu eeyyamaa Waaqayyo keenyaa nuuf haa ta'u. Aga kana kan nu barsiiseef kan nu gorse maqaan gooftaa keenyaa kan galateeffameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Kiristoos du'aa ka'ee aangoo humna isaatiin seexanni ni hidhamee addaan bilisa ba'ee nageenyi addunyaa maraarratti lallabamee bakka jirtan hundumaatti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Barumsa kan biraa wajjin deebinee walitti dhufnaa agasitti nagaa Waaqayyootiin tura.